Tunis bahasa. Kudurati yelan. Tamari tiyannan ta. Ini dia mah. Bismillah. Bismillah. Waalaikumsalam. Agartuna yami. Payo Jafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen tiyya jirti. Waykut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tani diada. Aye. Aida himullatu mare maro jinijanka. Jinijanka kijibtu ya tunu kaisa. Rapida ida bamsisi ni dandesa. Abash korsam tirgum bilich ufuk ye umaren. Aye. Qaceelfama sagantaa teenya ta'uruufaan beeytanii qaceelfama sagantaa teenya ta'uruufaan beeytanii iftu Ahmad eenyu beeyta ana baanta har'a hoy injoo jiraan agartoodha. Waalaikum salam. Assalamu alaikum ya jama Islam. Waalaikum salam najalaja ya jama. Dirati bartoni tika gutan nama. Tanpa tika tokani sini dama. Egarran tanan namni eda bilbilee deebisee hin deebisu. Haydin gaddaas hin deebisu. Arra nama haariyaan fedha. Maashaallah. Hamilee ajaa'iba qabdanii akkasii onnachuun keessanis dasna jaa. Egaa namni hundinuu hanqa boca tana baree bira fixannee barnoo darsii tattiyaantu nu dabare hanqa jettanitti isin hundinuu irratti hirmaatan inshaallah. Biftuu arra nama eenyu baantansa? Eenyu mirqaana qabdan jettan bar na dhibee bar. Walii jechuu jirtan moo anaa jechuu jirtan? Mee usaa isin tana qawween tasmaa ilaalishoo gaafa kaa gurra bitaachaa dhoyti. Waalaikum salam Muhammad Shafi. Ana way good. Beeta gizeen aaree sakkanumatti bukh jee fuula tuulee afaan tuulee fuula guuree ta'a gizee taani araan tana nan agartan reefuun agartanii gizee qiida amma nan agartan ammaan tana hundi ilaaltan qulqullina ni qabaa inshaallah akka idaatii miti akkanumatti ittiin waa fufuu rabbiin ayyee bilbila kiyyaa namni hundi ni qabdan
namni hin qabne jiruun sa'u yoo jiraate asirra walii barreessa. Imoon banaa suuraa gadii irraa namni hundinuu usme akkasin jenne mee dhaabba imoon banaan jaa afaan guutadhee ani kunis ciramaadha. Abba gaawa meen qasu namuu kitaaba banadhaa yaa fi ta beeta wanni kanarratti xiqqoo akkanatti isin tursiisuu fedhuuf boca barreeffamaa hedduun sababa yaa fi taatti waa hedduun barra jeetii yaada. Kanaafuu yaa fi taa kana adda barraan wanni biraa bocni taa lallaaftuudha. Akkaataa yaa fi taa addaan laallutti sammuu keessatti wanni dabalatan haa qabattan qubee nuunii fi baanis bocni isaanii ilmoo qabaachuu baatanis taa'umsi boca isaanii yoo ilmoo qabaachuu baatanis nuunii fi baan akka taa fi yaati baan akka yaati nuun akka taati. Kanaafuu inshaallah qoqophaa warri eda barreesse arraan tana arra abbicha bilbilli isaa seeneen jalaa kaasa. Arraan tana abbicha bilbilli isaa seeneen jalaa kaasa. Carraa dubartii, carraa dhiiraa, carraa maarree hin jiru. Egaa carraa dubartiitii fi carraa dhiiraa jee addaan hin baasu. Arra abbichuma carraan isaa neeqee fi bilbilli imoon seenee fi jalaa kaasa. Qopheeffadhaa. Ani xiyyaa qophaaweetiin jira. Lakkoofsa nama hin qabneef isin barreessaa. Ani hin barreessu akkana dubbiin. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Suuratul Bayyinaa. Waysilaa lakkoofsa naa himtanii gaariidha. Suuratul Bayyinaa. Bareedduu kanattis. Tartiibni isaa 98. Okay. 98. 98. Oy. Bantanii? Abugaa. Yeroo qabattee jirtaa yeroon teeti booni hanqaan hambanutti. Hayyee. Bakka hayyee 98. Irra toluu hidillee dafeenaa deemu. Kan namticha na katabbii na baase qa. Wayi maaf didee. Okay. Very good. Akka wanti yana didib deemtee isaa. Oigaa. Kanumatti ejjeeti. Tolaami boortaaniin baasa. Sagaltamii saddeet jedhanii. 98. Aya. Wal fajiri faa biraan deddeemaaraniin kunis wayinumaan ciramaadha.
Kana malee baasii hayyee. Qophooyte? Qophoon jira. Aayaa. Ayyee. Meegaa. Itti fuftaa iskiriinni kiyya kun naaf harkaamee yaa tokkicha harkisiisa. Ayyee. Ati itti Ayyee suuratul bayyinaa ayata tokkoffaa keessatti yaa torba qabna. Ati tokkoffaa keessatti afi gaaffii uummataaf hin bareechee milkee mul'isaa fi. Hayaa. Ati tokkoffaa irratti yaa meeqa qabna? Aywa yaa torba qabna. Torbeen akkamii jirti? Yaan jahaa haadhuudha. Yaan jahaa haadhuudha. Tajirtii qabdu duratti jirti. Ayyee dura jirti. Ayata tokkoffaa keessatti yaan lama duratti jirti. Ayyee lameen dura jirti. Aywa sadi immoo afur mootuyyuu jirti. Afur jidduudha. Ayyee takka lama sadii afur ayyee guuttannee oofi. Ilmoodhaa booda irratti jirti. Tamisiin yaan? Yaa ilmoo Abba meeqaa jira ilmoon? takka. Ayyee hattaa ayyee boodarra jirti ayyee. Aywa Taanoo taa shan qabna. shaneen Ahlal kitaabii iddoo jidduutti jirti. ayyee kaafii fi baa jidduu. Aywa hattaa ka jedhullee haafi Yaa yaa ilmoo jidduun jidduutti jirti. jirti jechuudha. Maashaallah ayyee. Itti aanee duratti jirti. Maashaallah. Abba meeqaa dura jira? Ammallee itti aanee duratti jirti. Ayyee Abbaa jazaakillah. lama. Ayyee. Maashaallah. Tadhumaan mootuyyuu ilmoo isii booda jirti. Maashaallah. Ayata lammaffaa keessatti yaa takkaa fi taa lama qabna. Ayyee. Yaan duratti dhuftee taan immoo jidduu yaa fi laamii dammaa qabdu jidduutti dhufte. Maashaallah. Taan akkasii dhuftee taadoon ayyee. Aywa taan ilmoon immoo tafatahtaini ofirraa qabdu kopha. Xumura irratti ayyee. Aywa ayata sadaffaa keessatti taa lamaa fi akkasuma yaa takka qabna. Yaa lama qabna. Ayyee. Yaa lachuu jidduutti dhuftee faa kasraa fi haa fathaa jidduutti dhufte asitti. Ayyee maashaallah. Taalleen dammata qabdu kaa fi dammaa fi dammatayni jidduutti dhufte. Ayyee maashaallah. Itti aanee ammallee qaafii fi miim jidduutti dhufte yaan shaddaa qabdii kasraadha. Maashaallah jazaakillah. Ayyee akkana laal. Waan baranii takka ibsu jirta. Waan baranii takka ibsu jirtaati maashaallaan jeetti fufi. Ayi galatuma taan immoo ilmoon taa boodarra jirtu. Dammatee inni ofirraa qabdu boodarratti jirtu. Itti hafuuf immoo carraa nama biraatiif kennina. Jazaakillah carraa nama biraatiif kennina. Obboleeyyan kee tattaa'ee si eegu jirami. Maashaallah hedduu galatoomii. Eenyu maqaan kee? Boodakkan. Badriyaa Muhammad. Jazaakillah hedduu galatoomii. Maashaallah. Hedduu galatoomii rabbiin kana daran siif haa laaffisu inshaallah. Ayyee assalaamu alaikum. Amiin galatoomaa isinillee jazakumullahu khairan wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejigaa kanumatti. Okay.
سورة الضحى باسا مين باسا في كان متج أبو ما نسين كتام ويني أتاس جنة كوني أنا باكالشو نما سيني جيرا أفدا أفيغاما إديت ilmoo silkii tanarraa hin firraa dhaamsa ilmoo daabboo kottu be suuratu du'aan banaa ayyeeniin banaa haya meegaa akka waan namni meeqa dalagu jiraatunis baasaa bara suuratu duhaa banee ayyee baneetiin jiraatii ayyee اوكي سورة الضحى كيسا والما قالت جتودا قبيا حرفي كل تربة قمنا كسم قبيتا حرفي تربة قمنا كان سودان خوبا يلو لانمو آية كفا كيسا يا علمو تقمنا حابودان جرتي ما شاء الله آية لما فا كيسا يا لما قمنا ياندرا لام شدفتا في لام كسرا جدو جرتي ما شاء الله يا لما تاجين فتحة بودان جرتي siin fataa boodaan jirti booda jirti moo jidduu jirti moo maal jetti جين فتحة بودان جرتي يا لما تا ayyee maashaallah xumurra jirti jechuu ayyee jazaakillah itti fufi ayata lammaffaa آية لما فا كيسا درا آية شدفا كيسا يا علمو تقمنا شين لام فتحة بودان جرتي ilmoo takka qabnaa maal yaa laan fataa يا علمو تقمنا maashaallah qaala لام فتحة بودان جرتي ayyee maashaallah ayata afraffaa irratti آية تفرفا كيسا يا لما في تاتا تقمنا ayyee taa yaa lameen ياندرا خاف لا خا فتاتي رادمتين جدور maashaallah yaa lamadaa يا لمتا لام فتحة بودان جرتي ilmoo ayyee كان مو maashaallah خبا جرتي المودا ayyee maashaallah ayata itti aanu آية شنفا كيسا يا سدي في تاتا تقمنا ayyee ياندرا عين ساكن دران جرتي duraan jirti أيوة يا ayyee لمتا كافي كاف فتحة جدو جرتي jirti maashaallah jazaakillah ayyee يا سدفا ضد فتحة بودان جرتي شين المودا ayyee maashaallah taanoo أكسما تانا ففتحة في راساكن جدو جرتي maashaallah jidduu jirti ayyee ayata itti aanu آية جهفا كيسا يا عفوري في تاتا تقمنا يا درا جيم كسرا دران جرتي يا لمتا تاكسرا دران جرتي maashaallah يا سدفا تاكسرا في ميم فتاتين جدو جرتي maashaallah jazaakillah ayyee يا أسرفا خبا جرتي المودا maashaallah kophaa jirti waaw duubaan kophaa ayyee أي taa'oo تاني مو يا لمان جدو جرتي meeqaa jira يا لمان جدو firii meeqaa jira taa تاتا كدرس كيس ayyee bira kutee ayata torbaffaa seen آية تربفا كيسا يا علمو تقمنا شين خبا جرتي maashaallah taa'oo ni qabna ننقمنو ayyee kuti bira ayata itti aanu آية سدي تفا كيسا أمس يا علمو تقمنا شين نون فتحة بودان جرتي ayyee maashaallah آية سقلفا كيسا يا لما في تالما قمنا ياندرا لام ساكنة في تا كسرى جدو جرتي ayyee يا لما تا كسرى في من فتحة جدو جرتي maashaallah أمس تاندرا يا لما جدو جرتي يا maashaallah لما تا مو قاب ساكنة دران جرتي maashaallah آية تكون رفا كيسا تاتا قمنا إشين نون ساكنة دران جرتي maashaallah
Ayaa kudha kafaa keessaa taata qaamna ammas isheen min fathaa boodaan jirti kanuma inshallah. Jazaakillahu khairan jazaa. Hedduu galatoomii ukhtii fillah. Maashaallah. Egaa akkana giseen ajabaattan anis hamilee ajaa'ibaa takkaan naa dhufa beekte akkanatti maashaallah. Egaa kana keessatti obboleeyyan kiyya lameen warri ammaan tana deebisan fataa fi kisraa fi sukunaa fi shaddaallee waan amma dura barannee ibsaatii deebisaa turanii rabbi irraa jaalatu alhamdulillah anillee gammade. Ayyee mee hatti aanu bilbiladdaa arra dhuunfattiin kaas guuraan jirra. Hello. Hello. Amaro sagaleen teen jirtu. Sagaleen keen jiru. Hello. Hello. Sagaleen teen jirtu ga. Sin dhageenyuti nu dhageewu mala. Miyaare sireeffadhu. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyee. Surat التين. Surat التين. Tiin. Yaa gizeetti daate maqaa namaa yaamu jirta. Yaa jettee. Suurmoo osoo barbaaduutu isaan irraa kutu jette. Maggaan. Tani? Yaa barbaaduutti jira. Xaarikiin bana arxiitiin bana jeenis. Way good. Tiin jettee mi taa. Surat التين والتين والزيتون. Egaa tiin jetteetiin barra taa tana wallee xaa jettee dubbisu jirti. Mee isiin tun akka biyyeetiin barbaadu jira. Way mee natti hin qofne way mee nan jajinaa kan. Ayyee tana waan gaddii tana jirtu. Way kujii. Waan kunis baadiyyaa hin dhufeensaa. Wayn hadiisaa. Taa barbaada. Awwa kan gilpaasan irra jira akkam. Rewutaa yeroo namarraa nyaatiin. Waymee uskaa. Abigaas keessaa hin banaani. ዘጠና አምስት Ciramaan kun naamulis jennaan nadi daar koompitara maali mahun ciramaan baase yaa. Ayyee. Baastanii? Eeyyee baase. Ayata tokkoffaa keessatti taa lamaa fi yaa lama qabna. Ayyee. Taa lachuu jidduun jirti. Ayyee. Yaan lameenoo. Yaan awwalaa jidduun jirti. Ayyee. Yaan lammata duraan jirti. Maashaallah.
Ayata lammaffaa keessatti Mhm. yaa lama qabna. Ayyee. Lachinuu jidduun jirti. Maashaallah. Ayata sadaffaa. Ayata sadaffaa keessatti yaa takka qofa qabna. Ayyee. Jidduun jirti. Maashaallah. Ayata afuraffaa keessatti Mhm. yaa lamaa fi hiitaa takka qabna. Ayyee. Yaan awwala boodaan jirti isheen ilmoo. Mhm. Yaan lammata duraan jirti. Ayyee. Akkasuma taan duraan jirti. Ayyee. Ayata afuraffaat jettee? Shanaffaa. Ayata afuraffaadha. Ayyee. Taa meeqa qabna jettee? Ayata shanaffaa. Taa lamaa fi taa takkaa fi yaa lama qabna. Ayyee. Maashaallah. Ayata shanaffaa. Ayata shanaffaa yaa takka qofa qabna. Mhm. Yaan sun jidduun jirti. Ayyee. Ayata jaaffaa Ayyee. yaa lamaa fi taa takka qabna. Ayyee. Yaa lameen. Yaan awwala duraan jirti. Ayyee. Ta lammataa jidduun jirti. Ayyee. Taanoo. Taan boodaan jirti. Ayyee. Maashaallah. Ayata torbaffaa. Ayata torbaffaa yaa lama qabna. Ayyee. Yaan awwala duraan jirti. Ayyee. Ta lammataallee akkasuma duraan jirti. Maashaallah. Taa ni qabna? Taa hin qabnu yaa Ayyee. Ayanni saddeetaffaa. Ayata saddeettaffaa yaa lama qabna. Ayyee. Lachinuu jidduun jirti. Jazaakillah. Maashaallah. Rabbi siraa jaaratu. Maashaallah. Jazaakillahu khairal jazaa. Hedduu galatoomii ukhtiifillah. Maashaallah. Akkana gizee deebistan kana hedduun gammadaa. Maashaallah. Obboleeyyan biraa jira isaaniif yeroo bakka galaggeessa. Mee ilillii waliin ergitanii? Way ani bade. Haa ilillii namaan ergitanii qoy. Footuun isinuma irratti haa ooltu kolkolo. Hijaab. Maal ilillii namaa erguun hin jirtu? Footuun isinuma irratti haa ooltu. Teenaati. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Qalam inshallah Ustaz. Suratul Qalam. Qalam barbaade qaama. Qura. Ayyee. Way mul'atu qaadate fi Banattaniif taatu. afimee banutti hin jira. Wanti khatabbiin gaafa jazbaatu khatabanii isaa wallee khatabbii mata dureedha. Ayyee. Bane. Bane oofi. Oofi. Hello? Hello? Nukutte? Oofi gaa bane. Suratul Qalam aayaa tokkoffaa irratti yaa gidduutti argama. Yaa meeqa qabna dura baay'ina isaa? Baay'ina meeqa arganna? Yaa na dhageessaa? Hello? Hello?
Aluu aya tokko farratti yaa tokko qabna gidduudha. Ayyee. Aya lammaffaa irratti jalqaba irratti yaa taa tokko gidduutti taa tokko. Ayata lammaffaa irratti moo? Hello? Jalqabu? Haa jalqabii bar turee bara kanii jalqabii jee jijjiiru lallabu jiran. Ayat tokkoffaa irratti mee qabna jette? Maaliif maal qabna jette mee oofi? Aya sadaffaa yaa tokko qabna gidduurra. Yaa tokko qabna ayyee. Aya afraffaa. sadaffaa yaa tokko qabna ayyee yaa eessaa qabna bakka tamii qabna. Ayyee maashaallah ayata shanaffaa ta'u. marra qabna. Ayata shanaffaa maal qabna? Aya afraffaa. Ayyee. Ayyee. Ayatitti aan. Itti fufu? Itti fufi gaafuu fi ayata daddabi sagaleen tanii umuramti beektaa? Ayata affaa. Aya jaaffaa maal qabna? Way sagaleen Yaa tokko gidduurra. Marra. Aya torbaffaa. Sagalee ayyee torbaffaa deebisaa ni gaa ayyee oofi. Aya torbaffaa? Aya torbaffaa giddu. Sagaleen tanii umuramti. Shabaa kee tolchadhu. Durbatti yaa tokko. Ayyee. Ayyee maashaallah jazaakillahu khairal jazaa ukhtii fillah. Sagaleen tee garuu ni umuramti shababa keetiin isaa. Egaa suuratul qalam. Ayyee. Deeqaa 15 qabna. Hello. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ayyee suuraa tamiin bana? سورة عاديات. سورة عاديات. والعاديات ضبحا. أبشر. سورة عاديات. بنو تنجر أبشر. بني أبشر بني. Ayyee abi gaanii mul'isaanii guddisa. Ni galtaabsi qophaa'e beektaa silaa koompitara otomaatik beeku ta'e katabbii qabaate katabumaan keessa dhab godaanaaf ol baasa kuni akka kiyyaa dhamaadhaansaa. Ayyee eegali. Hayyee aayaa tokko irratti yaa takkaa fi taa takka qabna. Ayyee. Yaa duraatii fi taa booda qabna. Maashaallah jazaakallah. Ayata lammaffaa. Ayata lammaffaa irratti illee yaa takkaa fi taa takka qabna. Ayyee. Yaa duraatii fi taa booda qabna. Ayyee akkuma ayata duraati. Ayyee ayata sadaffaa. Ayata sadaffaa irratti yaa takkaa fi taa takka qabna. Ayyee. Yaa jidduutii fi taa kophaa qabna. Maashaallah tabaarakallah. Ayyee oofi. Aya afuraffaa irratti hin qabnu. Ayyee. Aya shanaffaa irrattoo. Aya
Aya shanaffaarratti illee hin qabnu. Aya jaaffaa dabarra. Gatu taalla ayyee ofi. Aya jaafarratti illee hin qabnu. Ayyee. Aya jaantu irratti yaa takka qabna. Aya jaantu irratti yaa takka qabna. Yaa jidduu qabna. Ayyee ta biraan qabnu yaa laali qajeellotti. Yaa biraa ni qabna. Yaa ilmoo san. Aymee isaan jirti yaa ilmoon. Yaa ilmoon akara irratti jirti kophaa isii. Laamitti. Maashaallah ayyee. Khattiyaanu. Ayyee ayatatti aanu. Ayatatti aanutti yaa takka qabna. Yaa lama qabna. Yaa jidduutii fi yaa dura qabna. Maashaallah. Duratti. Ayata sagalaffaattu. Ayata saglaffaa irratti yaa takka qabna. Yaa lama qabna. Ayyee. Yaa duraatii fi yaa kophaa qabna. Tafaatidha jechuudha. Kophaa jirti moo laalimee qajeellotti? Kophaa jirti. Yaa tuqaan qabne. Ayyee. Ayata kurnaffaa. Ayata kurnaffaa irratti yaa kophaa qabna. Ta tuqaan qabne. Ayyee kophaa isii jirti? Kophaa isii jirti. Ayyee ayata kudha takkaffaa. Ayata kudha takkaffaa irratti yaa lama qabna. Yaan takka ta duraati. Yaan takka moota jidduuti. Jazakallah maashaallah. Jazakallahu khairal jazaa. Hedduu galatoomii akhi fillah. Maashaallah. Egaa yaan tun nama deeydii yaan tuqaan qabne tun ilmoota jenneen san. Asitti faa kisraayaa saakin fi dubbachiiftuu lamata qabdu. Laallee jiraan saama dura. Faan walitti hidhaa jirti. Faadhaan walitti hidhaa jirti. Yaan tun faadhaan walitti hidhaa jirti. Bakkitti jirtu argamtu boodarraan argamti. Kophaa miti akka bikka tana qaceelloon naa hubatan. Faan kophaan jirtu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee. Ayata kamis suuraa kamisii bana. Ayyee suuraa kamisii bana. ليلة القدر مو نزلنا نزلنا منين بس نيم باسا في قابشير أبي قا إجانين بربادي باسو جرا Itu itaaf ganin baasaatis qoqophaa'e kitaaba keetii irratti. mul'isiteetu maal isa qarachaa oola qadar. Baasee uummataafiin ol guddisu jiraati. Baasee isa na jalaa baati. Na jalaa bootti way biyya bitti. Ayyee. Ayata tokkoffaa irratti yaa tokkoo fi taa tokko qabna. Ayyee. Taa jidduutii fi yaa jidduutii fi taa ilmoo qabna. Yaa jidduutii fi taa ilmoo qabna. Maashaallah ayyee yaa biraan qabnu. Yaa biraan qabnu yaa laali. Yaa ilmoon qabnu yaa tokkoffaa irratti. Yaa ilmoo ni qabna. Eessaan jirti yaan ilmoon san? Yaa ilmoon san
Jidduu jirti jidduu. Qajeelloon laali. Yaa ilmoon. Kophaa jirti kophaa jirti kophaa. Ayyee ayata lammaffaa deemu. Ayata lammaffaattis yaa jidduutii fi taa ilmoo qabna. Ayyee yaa jidduutiif taa ilmoo qabna. Ayyee ayata sadaffaa. Ayata sadaffaa irratti yaa jidduutii fi taa ilmoo qabna akkasumas. Maashaallah ayyee. Ayata afuraffaa. Ayata afuraffaa irratti taa lama qabna. Taa duraatii fi taa ilmoo. Ayyee. Taa duraatii fi taa ilmoo qabna. Ayyee. Ilmoon eessaan jirti? Ilmoon karaa dhumarratti jirti. Maashaallah ayyee. Yaan hoo? Ayyee. Yaan qabnu yaa. Yaa tokko qabna yaa jidduu qabna. Ayyee maashaallah itti tuqe. Ayata xumuraa. Ayata xumuraa irratti yaa qabna yaa kophaa. Yaa meeqa? Yaa tokko qabna tokko. Ayyee. Taa'oo. Akkas. Taa'oo ni qabna. Taa'oo ana garre. Ayyee jazaakallahu khairan jazaa hedduu galatoomii obboleessa kiyya kabajamaa qaalii. Abshir itti yaadaati naa hojii jala deema ayyee inshaallah kana daran rabbi isin yaa laaffisu. Abshir inshaallah rabbi naa gargaaru isiniifis rabbi isin yaa galchu qacellotti. Takkarraan deebi'aatti suuraa kee kana qacelloon nu hordofe haa. Akhi takkarraan deebi'aatti suuraa kee kana qacelloon nu hordofe haa. Irra deebi'eetiin waan ati jette ibsaati irra deebiiti waan si jalaa badallee yoo jiraatte akka qabattuuf. Abshir ayyee jazaakallah. Ayyee habil biltanis bilbiladhaa suuraa tana irraan deebi'aa. Ayyaa kaasii kaajala. Hello. Qamar tolfattee sagalee. Waalaikum salaam. Ayyee dhaabbadhu akkanuma qabii dhaabbadhu haa. Dhaabbadhu wayin ibseetiin bira kutaa. Egaa obboleessi keenya asitti deebisee jira. Yaan sirri deebisee jira tuqaa qabu sirri deebisee. Bikka takka waniin isaa sirreessu yoo jiraate yaa ilmoota jenneen ta tuqaa hin qabne faa reefuun tanaas dubbadeetiin jira. Fii jennaan faa kisraa yaa saakin fii tan faa tokkoo fi ii habba lama qubee afaan oromoo dheertuu jechuudha. Harakaa lamaati. Tanaafuu faa fi yaan waliin maxxantee jirti. Faa fi yaan waliin maxxantee jirti afaan maarkaraan bitadha. Qubeen ilmoon taasaa taatu yaa akkaataa lamatti argamtiin jee takka kophaa yoo dhuftee akkanatti harkinaa. Kophaa yoo dhufte akkanatti harkinaa. Ati abshir. Kophaa yoo dhufte akkanatti harkinaa. Maraan asiin dhufte tun maraan gara kanaan dhufte tun wani nu garsiistu faa qubee ni dhagayaa dhaabbaddu ati. Dhaabbaddu ibsutti hin jiraa waan obboleessa keenya ammaan tan dubbatee irratti. Kanaafuu faan durarratti yaa lama qabna yaa lameen takka haadhoodhaa jidduun jirti ilmoon boodaan jirti. Ammallee asitti haa duubaan yaa jira ilmoodhaa boodaan jirti. Ni dhagayaa dhaabbaddu ati. Hanqaasi dubbii dhaabbaddu Qamaro ibsaan irra kan nu jiraati. Lammaffaa taan takkaa jira jidduun jirti. Haa fi yaa ilmoo jidduun jirti taan tashaddaa qabdu fataa wajjin. Kanaafuu yaa lama qabna yaa lameen ayata xumuraa irraa qabnu tan xumura irra jirtu yaa ilmoodha. Taa takka qabna taa jidduun jirtu. Ayyee Qamaroo ayyee suuraa kamii siban? Suuraa kamii siban? Ayyee. Fiil suuratul fiil.
أي سورة الفيل. سورة الفيل. أي أوفيكا. أوفي بنيتين جرا قمر. هلو هلو قمر. جرتا قلت يا قمر. قمر جو قمر يو قمر يو. جايبار. هلو ريبون تنا سجلين تكنا كنت هذا كبير بالميس جلا إن كاسا كمر أم سيسي جلا سموك جلا إن كاسا ده دليل بيل يونا رجيس ويقول كاميرا يو كاميرون جو عجب فهو أما رفته بيلين جي. الو السلام عليكم. كاميرا يو. وعليكم السلام. رفته ايان غير عن فرقة ما ترى إيه ما جراتي توكي وي لله بيبر هاي هنك أنا من خراد يمون دينا رفوتي لله باقوين يو يكجا أيه ايبا بافتني تكفارات بافدي تكفارات mhm يالا ما في تاتك كجرا أيه يا لمين إيسان أركمن هلو الله يا لمين امين جدو سمت تانو إيسان جرتي أيه جدون جرتي جتة تانو إيسان جرتي تا كاميرو يو وي كاميرو وي كاميرو جو خطة يو درجر أيه تلمفا آية تلمفا رتو درجر ترجمة أبا ميك أجريت وي good عن درجر تورت تركم تيه تان يانو يا ميك أجرا ऐसे تركم هير جامعة درجر हेलो تان درا أيه شبكني خيسي جلا بدو جرابر قمر درجر ترجمة درجر أيه آية تتيان ترجمة أيه سجلي عن شبكني خيسي كدورا كابو جرا دت لمني خا ما كده مويسا دبي جرتاتي قمر دبي جرتا لما دبي جرتاتي وي يا فريتي تاتك أيه تاتو كو بركوني يا أوفي إيجا تياسو إتي غلطي بوده سجلي إنتي روت أوفي يا وريد رامبل بليما إلو أيه غا أمروتينيا شبكني خي سيدي جرا كيناتي لولتي جرتي لما فا بالبلون يجروي أمرو شبكني خي دي ديبر أيه إلو سجلتي أما أدد في أوفي غاز شبكني خيني دابر سأل جابر دد فيها ديبس Adassa ya sadi kuka kamna tanin jo. ما شاء الله أيه يان سدينا إيسا جران Jiddu targan. أيه أفرفان وآياتي أفرفا دد في غاز شبكني خي سيدوران دي أيه Arfasani mo tala ma fi yalam. أيه يا لمين يستر كمان Tala ma أيه fi yalam يال يستر كم تيان marfasa. أيه تانو يستر كم تا
Kotte gammas. Si bare. Geessanii. Oofi gaamee ati oofi. Daqiiqaan dhumteer daqiiqaa 4 nyaatte nama biraa irraa. Ayyee. Jazaakillah. Akitti wal taane kami wal taane yeroon keenyaan qacam godheetiin qabaan jee. Maashaallah. Qamaroo deebistee shabaqni keenya kukkuta. Jazaakillahu khairal jazaa. Ayyee. Qamaroo teenya daqiiqaa 5 torba nyaattee ati fixachuu baattu shabaqni keenya qaqqabaa barkaas yeroo fixu jenna. Ayyee ayata xumuraa fixi'a dafi. Arfaffaan taalamaati yaalamadha. Ayyee taalameen himi. Yaa deebiste. Taan tokko dubartii. Taan tokko dubartii argamti. Taan tokko kophaa jirti isheen immoo jedhamti. Ayyee ayaa xumuraa irratti ayyee maaltu jira? Ayaa shanaffaa irratti. Shanaffaa umaayyuu. Ayyee jazaakillahu khairal jazaa. Maaliif yoo si'achi ni dabarre jenne innin ayanni nu dhumee jira. Egaa jazaakillahu khairal jazaa qamaroo badru shabaqni kee sididdidaa ture hedduu galatoomii umrii dheeradhu rabbi siifaa galchuu shabaqa keetiis rabbi siifaa tolchuu. Ayyee gaa jazaakumullahu khairal jazaa. Arraaf sagantaa si dhaabuuf yaana. Akkitti wal taanetti sagantaa ogguu yeroon geesse yeroo irratti qax goone jennee walii gallee warri arran bilbilteen deebisin carraan harkatin boru carraa harkatan. Ayyee. Mariam Yaasin. Usaati itti qabaataan namni akkana seenu kamni beeytanii nama moobaayil lamatti fayyadamu jiru tokkoon itti dhageeffatee tokko itti bilbiluuf ogguu kun dhume jee daddafee bilbilan haala kanaan umni seenanii akkasii inshallah boru walii deemna namni hundinuu hanqaa adda baruu biran tarru ogguu nuu galee darsi biraa dabara jettaniin dabara inshallah walii galee wal taanee rabbi sinaa tolchu bira Dubaayis. Khalifa Shaadalii maal jette? Asirratti gaa warri Dubaay rabbi isinaaf haa tolchu shabaqaatu isin dideensaa. lakkoofsa kiyya waliif ol darbaa jeetiin jira. Inshaallah sagantaa boruutti walitti deebina. Nagaannaaf jiradhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.